yeroo hunda fuulli kee ifa hoggoo kanuma diraamaa dalagu jirtu na fakkaata. Dubartii faallaa. Faallaa. Haadha biddeenaa. Taatummaan ati kan ittiin Calqaba ko. caalqaba kan ittiin eegalte. Oromoon hammeenya akkasiin qabu. Ishumti maaluma taatee hamtuu akkasii taatee hojjettee jedhan. Namni amala addaa qaba jettee nu yaadachiiftu jira laata? Uummanni sun hundi bakka taa'u dhabee kun dhaabatee gammachuudhaan ilaalu reefu kanan dhaladhe natti fakkaata. Taatummaan niyyaa kee ganamaa ture abbee. Durbummaa koo durii ishii jettu sana adde galaanee. Amma har'aatti namni adde galaanee wallaalee hin jiru. Mucaa koo Wallagga Arsii Baale Boorana mucaa koon barbaada nan deema hin taa'u mucaa koo. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaallaa isin haa ga'u isin kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhaleeffamu an qopheessuun sagantaa kana Hararsee Tarafaa Faajjiiti. Akkuma daawwattanitti sagantaa Maayaa odeessa Maayaatiin eegallee amma immoo keessummaa isin irraa barattan jennee abdanne waliin istiidiyoo Maayaa keessatti argamnaati. Hamma maayii sagantaa keenyatti itti dhiyaadhaan isin jaa keessummaan kiyya har'aa taatummaan isin akkaan kan beektan ganna 30 ol aartii uummata kanaaf tattaaffachaa taligaa kan turtee fi ammallee darankoo irraa aantee kan jirtu aartiist Abbabach Ajjamaati. Hedduu takkaan gammada hoggaansi argu. Ulfaadhu. Anis hedduun gammada. Abbabach. Ijoollee akkanaa kana horachuu kooti. Galatoomi abbeekoo yeroo hunda fuulli kee ifa hoggoo kanuma diraamaa dalagu jirtu na fakkaata. Rabbumatu ifa haa jaalata. Kanumaafan anis ifa keessi koos akkasuma. Galatoomi daawwitii jireenyaanii taatummaan ati kan ittiin Calqaba ko. caalqaba kan ittiin eegalte. Daawwitii jireenyaa jechuun waldaa misooma Oromiyaatiin kan calqabamedha. Dooktar Kabajaa Diimaa Barraa fi Dooktar Mulugeetaa Nagaasaa isaantu tiyaatira sana qopheessee isarratti hirmaadhee calqaba koo Aadde Bashuudha. Aadde Bashuun egaa naannoo keessanitti Bashuudha si'a baay'ee natti kolfanii Bashuu jedhaan jechuudha. Naannoo Hararitti. Bashoo miti. Bashuu. Aadde Bashuudha. Aadde Bashuu baay'ee natti kolfanii. Kanaafuu Aadde Bashuu jechaan haadha gara laafeetti kan boo'e wajjin kan boosu yoo namni wallole kan araarsitu yoo namni rakkate kan gargaartu jaartii miskiina takka. Boosuu gara laafeettii takka. Ishiin hojjette achirratti baay'een jaaladhaan. Mee maal fa'aa jechuu turte? Mee hankuma tokko irraa nu yaadachiisime. Amma Mulugeetaa Baalchaa amma lubbuudhaan hin jiru. Isa wajjin innaa hojjennu inni mana dhugaatii sana hin dhufa. Mana dhugaatii sana innaa dhufu kan ajajamtu kan biraati. Ishiin karaa biraa hojiidhaaf deemtee mi'a fiduu deemtee achumaan namni hin jiru jennaan gaditti ba'e. Yoon gaditti ba'u jaartiin tun immoo maal jetti? Aara jetti. Malee si gootasi. Deemee abaaboo waami siin jedhe malee siin kottu siin jedhee naan jedha. Hoo jedhu maaloo ilma koo kubaa kee amma dhaabattu waan barbaadde si ergamuu jedhee tanani barra lakkii muufatinis nan ifatinis maaloo akkanatti naarini jetteetuma galti. Miskiina dhugumaanuu. Miskiina takkee badeessi jedhaan abbaa qabeenyaa bakka of tula wayiiti. Badeessi aara jetti jedhaan jaartiin. Miskiinummaanis Abbabach wajjin wal fakkaatan dhiiroo. Egaa isa kana keessanii kan arge kanatti mirkaneessa gaan dhiyeenyatti beeku malee abbaan egaa ani akkana hin jedhu. Hoggaan odeeffadhus Abbabach hedduu takka gara laafeetti obsitu obsa guddatti garaa bal'atti
Akkas jaan waan xiqqashoo wal na jala fakkaate. Isatti aansee maaltu natti kenname? Dammashii an jedhamtu. Dubartii faallaa. Faallaa. Haadha biddeenaa. Namni hundi kan itti na jibbe. Kan ittiin ilaaluu. Ija kiyya ilaaluu ittiin jibbedha. Faallaa. Gaafa iskiriptii sun naa kennamu Dooktar Kabajaa Obbo Diimaa Barraa kan nu barsiises isaanidha tiyaatira kana. Aktingii jechuudha. Amma jijjiiramuu qabaa aktingiin abbee jedhame. Lakki ishiin gara laafessa malee hamtuu akkasii taatee hojjechuu hin dandeessu jedhan ijoolleen isaan kaan. Jennaan ba'uu qabdii ammas jijjiiramuu qaba kaaraaktarri kun jedhan. Inni hojjettaa abbee jennaan nan hojjedha maaliif ani dhiisan jedheen. Hamtuu taatees hojjettaa jedhan. Nan laalaa ta'uu baateen fudhattuun jedheen. Achumaan nan hojjedhe ansirumayyuu isaan kaan dursee yoo sun qayyabadhee yoo sun fixee ija mukeen ta'e. Maaliif an calqaba guddina kootti jechuudha. Ol jedhee nama laalu. Baay'een saalfadhaa. Biyyaa seenaan dhufu. Ol jedhee nama laalu namooliinis hin deemu. Shaayillee kootu dhugoodhaan gadi ba'een dhugu. Amma isa eegas eegana nana ilaalanii abbeedhumatu akkas ta'eetu nama wajjin deemaayii. Dhuguma abbeedhumatu hammeenya kana hojjetee naan jedhu yeroo baay'ee. Sana booda hamtuun ta'ee karaan itti ba'uuf karaan itti galuun dhabe kaa maal godhuree faallaa ta'e sana booda. Achumaan namichi tokko yeroo tokko karaa irratti wal agarree ana yeeshii Hannaa Mokonnin taanee deemaa jirra. Dibaabee guddicha tokko dhiirri qabatu sana isa qabataniiru gurraacha tokko. Akkasuma fuudhanii natti akkas na waraanuudhaaf dhufan. Maali abbaabba maalan isin godhan jedheen. Jallis ammas jalatti babaastii. Ija kee kanatti keechaa gadi baasa silaa. Maalan godha jedhan. Achumaa yeeshiin koo afachumee jette. Waan kun si bira jiraa. Tarii qo'ee maal taataniitii abbaa koo jetteen. Oromoon hammeenya akkasiin qabu. Ishumti maaluma taatee hamtuu akkasii taatee hojjettee jedhan. Sana booda qabbaneessanii isaan sossobanii maalan godha. Sila kanaanan ija keessaa baasaayyuu garummaati ija Oromooti. Maal jedhee ija kee baasa? Lammata hammeenyaan hojjetinnaan jedha. Ajaa'iba. Sanaan walii gallee adda baanes siin jedha. Taatummaan niyyaa eega namaa ture abbee. Ani akka tasaatti goortee leenjiteen dhagee beeksisuma laaltee. Adaadaa kootu na guddisee baadiyyaadhaa dhufee magaalattiin guddadhee ishiin na jalaa boqatte. Amma utuma mana keessa taa'ee boo'u hiriyaan koo Tizitaa jedhamti. Ishiin na fuutee beeksisa laalla kootu ba'iin mana kana teesseen boo'innaan jette. Hojiidhaaf hojii qaxaramuudhaaf hojii laalla. Utuma jettuu aadaaf turizimii jedhama innaa sanaa ogbarruu fi aktingii barsiisnaa han jedhu agarre. Kottuun gallaanaan jette. Yaanni inumaa yaada isaa hin qabdu. Ani yaada isaa hin qabu. Namni akkamitti akkanatti hojjetaa jedheetumaan mallaala malee an akkasitti ija baasee akkas nama wajjin nama fuulduratti akkas taphachuu miti haasa'uu hin danda'u. Garuu utuma barannu duuban taa'a. Duuba isa dhumaan namni akkana nagarre. Amma Obbo Diimaan immoo duubaan harkisanii fuuldura na baasu. Koottuu akka mirga dubartoota haasa'e jedhu. Koottuu aariidhaan haasa'e jedhu. Koottuu gammachuudhaan haasa'e naan jedhu. Jaarsuma kana toonarraa gombisee. Ani isaa jechaan baradhu nan hafan jedheen. Inaaftu isaan si baasuu fi koottuu hin hojjanna naan jedhu. Otuma jennu ishiin booddee irratti hin dhiistee ani ittumaan fufee hin barannee hin eebbifamnee sanaan duratti jiraa tiyaatirri gabaabaa naan hojjanne eebbaaf. Isas nan hojjadhee akka gaariitti bareechitee hojjette naan jedhanii toleen jedhee otuman jedhu aartiin nama waate. Ajaa'iba. Nama silaa taatummaan akkanatti jaallannuu fi aktarii cimtuu taatu tana dhabna turre seenaa aartii keenya keessaa jechuudha. Baguma nufaas baate hundaafuu. Baguma na booji'ate. Arragaa wanti haalli itti wal agarree gammachuu gaaniif hin jedhu waa hedduu keessattuu ati ganna 30 ol daadarkaa magaalaa kana keessa magaalaa Finfinnee keessa ta'anii taatummaan tiyaatirii diraamaa ka reediyoo ka televezyiinii kana hunda ka argames beeksisaas kaanis waluma keessatti dandamattanii dhugaan siin ja'a. Amma gizee harka salphaa ta'uuf fakkaata ija namaatiif hoggaa namni nama argu jechuudha. Garuu isin
arsaa qaalitti kafaltaniiti yeroo keessan humna keessan dargaggummaa keessan ijoollummaa keessan silaa waan biraa keessan seentanii waa meeqa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf galata qabdanii kan lammaffaa immoo gammachuun hin jee fi torbaan lamaan sadeen dabarsinee kana eebba tiyaatirii 8 irrattis wal agarree jirra. Tiyaatiriin sun nuuf hiikaa maal akka qabu hundi keenya ni beekna. Gamanumaanis deema daawwadhaan ja'anii ammas daawwatamaatii jira agarsiifamaa jira tiyaatiriin kuni. Hoggaanii fi waa'ee tiyaatirii kaasnu gaa ati yaadannoowwan hedduu qabda mudannoowwan hedduu qabda. Meerraa naa haasee keessattuu haala tiyaatirii agarsiisuudhaaf deemtanii fa'aa waan isin mudate. Ani tiyaatira kana calqaba innaan calqabu innaan naa bilbilamu tiyaatira magaalaa Finfinnee keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen tiyaatiraa adda addaa banuu fi kanaafuu tiyaatira 8 jedhamu tokko calqabuuf hin hojjettaayee jedhan. Ija koo sukkuumame himmamne maallaqan gaafanne maalidha hin jenne eeyyen hin jedhe. Maaliif magaalaa Finfinnee keessatti tiyaatira hojjechuun anaaf ibsa guddaadha. Ana naa ifee jechuudha. Maaliifin kana siin jedhee tiyaatira kana hojjechuudhaaf baay'ee dhamaanee bara galmiin jirretti bara uummanni keenya tiyaatira sirriitti ilaaluu hin barreetti tiyaatira kana calqabnee irra naannofnee magaalaa Finfinnee keessatti immoo bakka itti agarsiisnu bakka namni itti bareetu dhufee ilaalu dhaabnee hedduu cinqamaa turre. Mana tiyaatira biyyoolessaa mana Biiraawi Tiyaatira achitti yeroo baay'ee kan agarsiisnu bakka biraatti hin baramne. Kanaaf manneen tiyaatira magaalaa Finfinnee keessatti banamuu fi afaan Oromootiin yoo jedhamu anaaf gammachuu guddaadha. Tole jedheen deemee hin shaakallee ji'a 8 guutuu otoo hin nuffin shaakallee 8 jechuun aadaadha beektaa. Keessaa immoo aadaa naannoo Arsiiti. Bareechinee isa irratti xichinee hojjannee shaakallee eebbaaf gaafa geessisnee uummanni sun hundi bakka taa'u dhabee kun dhaabatee gammachuudhaan ilaalu reefu kanan dhaladhe natti fakkaate. Maaliif kanan waggaa 30 hojjedhe otoo hin ta'in gaafas reefu kanan dhaladhe natti fakkaate. Tiyaatirii Hulluqqoo keessa hirmaatteetta Hulluqqoo isa lammaffaa moo sadaffaa hirmaatteera. Abdulnaasir Hajji Hassanii barreesseemi. Yeroo 3 moo akkas ilaallamee yeroo 3 irra deebi'amee isa sadaffaa keessa isa dhumaa keessa jira. Baay'ee uummanni sitti boonee ani sitti boonee anis achi keessatti seenaan qabaa. Tiyaatirri iftaan eebbisama gaafa sanbataa wayiidhaan kamisa isaa nan kufe achuma innaan ga'u. Naannoo Laalibalaatti. Nan kufe omtuu na jalan jiru bar. Nan kufe jilbi koo lukti koo miidhamee akka malee achiin beeta zaattaa yaalamuu deeme. Asuma naannuma kanaa jechuudha. Achuma naannuma sanatti. Achiin dhiigni koo akka malee yaa'aa. Achi sukkaaraan qabaa. Namni sukkaara qabu immoo dhiigni isaa akka baay'een dhangalaane kan jedhu natti maniiru kanaan dura. Maaloo dafiitii naa dhaabii dhiiga kooyii. Dafi sukkaaraan qabaan jedheen mucichaan. ማል ቆረጥም ይችላል እኮ ስኳር ካለብሽ እኮ ከባድ ነው እኮ ጉልበትሽም ከታችም ነው የተጎዳሽው ናንጀዴ ይሰከና አጄሱ ረቢዳ ነምኒ ነነጄሱ ነምኒ ያሊ ኢሴፊስ ነነጄሱ አስናቀች አርቲስት አስናቀች ገብረመድህን ወጅኒን እንጅራዩ አስኒ ሱራና ካሲን ጀዴ ሴና ዳፍታ አኒ ዱሌ ሴና ዳፍታ ነካሲን ጀዴ አከም ጎደነኒ ከን ካሰን ካሱን አንጀት ማልኩቺን ካሰት እቹ ማነነች ዳቤ ካሰደ አመሬ ዲክሲሴ ወልካይራ albanii keessa seenaafin ol kaa'e deebiseen torban sanas waan anne kufeef achumatti torban achin boodas moo achumatti seenaa waan ta'eefan dhiqsiisee too ol kaa'e suuraa sana maali mana qoraa anis hin dhiisu nan hojjedha malee jedhee tiyaatira sana gaafan hojjedhu argiteer ta'oo ta'ee lukti koo faashaa fi wanniidhaan xaxameera namaa fi tiyaatiruma fakkaata. Angaruu dhiigi koo kicha dhaabachuu dide waan akkanatti deemu dhiigichi keessaa inni jedha. Dhaabanne hin dide. Ganaa o'aadhaan dhukkubaa jira. Garuu eebbisaa beeksisni ba'eera
uummanni waamameera hafuu hin danda'u. Kanaafuu nan dhufa yaadda'inaa hin jedheen. Daayireektaroonni keenya Magarsaa Kumaa fi Humneechaa Saffaa turan. Abdii kutatan, abdiin kutatinaa nan dhufa nan hojjedha. Hin hafuun hin jedheen fayyeera. Otuma na dhukkubuu waltajjii sanarratti kophee na keessisuu hin danda'u. Yoo lafa deeme immoo qorrisaa asii ol na dhukkuba. Xaxee feestaalii fi carqiidhaan raree tanan koongoo asiif asiin babbaqaqsee bakka lukti koo qabatu qofa wadaroodhaan qabsiiseen keewwadhe. Maaliif achirratti akka maraatus akka fayyaasi hawwaniin qabeenya ishii dhabdee mucaa ishii dhabdee nama qalbii itti deebi'us nama qalbiin onni jedhus walitti naa dhufe immoo isaa wajjin. Ajaa'iba! Isaa wajjin walitti naa dhufe waltajjii irratti namuma okii cabdee okii waan ta'e taatee hojiidhaaf hojjettuuf fakkaadha malee nama dhuunfaa kootiin akkasitti miidhame fakkaadhu. Nan hojjedhee hojii sun hin bareedee maal jedhee Fitsum Zagayyee ammarree aangoorra jira. Innaa sana waa'ee fiilmii nu barsiisaa tureeyyu. Abbee koo jedhan. Namaanillee baga cabdeen jedhani garuu baga cabde. Tiyaatirri kun irra caala sirraa bareedee naan jedhe. Irra caala bareedee baga aarsaa taate naan jedhe. Ishoo naan jedhe. Kanaafuu daawiti wanni hulluqoo innaan yaadadhu ofan yaadadha. Xiqqaashoo wal yaadachiisnu mee? Egaa qabeenya ishii dhabdee, ilmoo ishii dhabdee waa hunda taate. Amma mucaa ishii barbaaddi. Shururu. Mucaa koon dhabee. Shururuu nagarree. Shururuun na jalaa badee. Mucaa koo. Wallagga. Arsii Baale Boorana. Mucaa koon barbaada. Nan deemu. Hin taa'u. Mucaa koo. Shururuu. Shururuu naa barbaada. Shururuun dhabee. Mucaa koon dhabee. Shururuu nagarree. Mucaa koo nagarree. Siyaa kana caalatti. Way ajaa'ibummaa an bargisee takka miirri taatummaadha. Na ajaa'iba. Maaliif na ajaa'iba beektaa? Hanga feete baradhu. Hanga feete saayinsii isaa beeka. Yoo kanneen isaa keessa hin jiraanne abaga hin dhufu beektaa. Otuma hojjechaa jirru fiilmii tokko intalti sun achirratti hin boossiyyu. Dhufuu fidite. Achumaan shunkurta sana quncistee akkas gochaa jirti. Maal gootaa hin jedheen mimmaan na dideemi. Kanaan boossetti dirama hojjette. Akkanatti boossetti fiilmii hojjettaa hin jedheen calqaba kooti akkasitti arguu koo inni gaafas immoo maal godhuree na dide jette. Ba'uu fidite isaanillee. Maalati waan ta'e yaadattu yookiin kaarakteritti yaadattee tongootu hin jedheen. Ani immoo dhugaa rabbii waan ta'e kan nama boochisu naa kennita miti. Yemmuu naa kennitu niituma sana. Maal rakkatteeti waan ishiin rakkatte maal taateeti ishuma ta'ee tanan of yaada malee shunkurtii dibadhee yookiin viiksii dibadhee naan dhufu. Garuu nama sana ta'ee ishii yaadee ta'u keessa gallaan galeera ishumaanii. Yoo sirriitti fakkaattii yookaan kaarakteristitti kanname san ifitti fudhattee dhuguma akkuma kan kee kana ta'a. Yaada isaa dhufa inni. Qorachuu maalii ni jira amma. Tartiibni saayinsiin jiru takka ni jira. Achiin booda ifiifuu tantee godhattaa jechuudha isiisan. Maraataas laaltee nama rakkate tokkos laaltee karaa irratti kaarakterii keessan mee namni sun nama akkamiiti ilaalta. Si gaddisiisu isaan warra dhabisoo ta'e. Warra waa rakkatee yookiin immoo dhukkubsatee ta'es nama sana ilaalta. Atis bar nama. Kanaafuu sana keessa galtee nama sana taatee hojjetta taanaan waan siin dhufneef hin qabu. Garuu foorjidii taanaan foorjiduma. Foorjiduma ta'a. Abbeen osoo hin niyyatiin niyyaa yookaan mul'atumaawuu nama akkasiitiin ta'a nama aartiitiin ta'a jiru osoo hin qabaatiin karaarraa gortee aartistii taati. Kennaadhuma rabbi. Yaa rabbi maalumaaf asin na fidde jettee beekta. Maafan ta'e aartistii ta'ee. Hin jedhu. Jetteen beektu. Hin jedhu. Maaliif itti galee egan itti galee boodatti
na gammachiiseera. Baay'ee na gammachiiseera. Maayin yeroo tokko tokko nama taatee dogoggoruun kee oolu. Waa'ee jireenyaa, waa'ee ofii kee irratti namni bakki si yaaduu fi ati bakka jirtu walgituu dhiisuu danda'a. Yeroo calqabaaf yennaan sabbata galuu, yennaan achi jiraadhu, guyyaa tokko niitiin tokko dhuftee achiin dabarte. Artistii Oromoo as jirtaa maaloo jettee na dhungattee maal jette? Eessa manni kee iddoon jireenyaa naan jette? Kinoo asumaan jedheen. Laalte. Itti ta'uufii didee na fakkaata shiidha. Maaliif jedheen kinoo bakka ijoolleen balbalarra teessisanaan jedheen. Dallaan qabu maaloon qabu akkana urufa. Akka warra baadiyyaa balbaluma kiyyarraan darbu. Laalte. Kanarra mimmaashii lakkuu gallakkiste. Maaliin jedheen? Wayyoo abbeekoo. Ati as jiraattaa? Kuni barsiifi malu jette. Maakoon booyi. Anaaf kuni fooqidha. Anaaf kuni viillaadha. Ana natti toleen jiraadha. Garaan sin ammaatiin. Anaaf manumaan jedheen. Achi akkasumatti bo'aa dhangalaasaa dabartee deemte. Achi olan deebi'ee. Maaf boossee kanan jedhu. Innaan ofitti yaadu dhuguma nama boossisaa yeedaa. Ishiin kan na eegde mana bareeda guddaa isaatti. Ani kanan jiru kanatti. Nan boo'e yeroo sanaaf daqiiqaa muraasa deebi'een boo'e ofitti. Boo'e tanani maafan bu'aa. Namni gandarroo akkan urfattuun bula miti. Rabbi immoo waan kana naa kenne boru kana caala naa kenna. An fayyaa koo naaf haa kenna. Maafan bu'a. Waaqayyo dhiifama naa godhe. Hin boo'u jedheen itti dhiise. Ani aariin koos gammachuun koos daqiiqaa takkatti yoon boo'es yoon aares daqiiqaa takka sanaan booda itti fufuun. Gammachuudhaan keessaa ba'a. Maaliif nan ta'a. Bor nan argadha. Bor naman ta'a. Kanarraa laaleen boo'u. Harkas hin kennadhu maafan kennadha. Kan naa gadi immoo laaleen of jabeessa. Kanaafuu harkan kennu. Yeroo tokko garaa si hammeesseeti maafin ta'ee kan si jechisiisu jireenya keessatti wanta akkanaa jirti. Akka garaa keetti bakka garaa keetii deemtee amma beekamtuu yennaa taatu kana bakka garaa kee amma humna kee deemtee bitattu. Bakka garaa kee waan hin taane biran argamtu. Maala si gooti ishiidha moo ishii miti? Maala si gooti siin jedhu. Maaliif jaalalaa fi kabaja siin qabaniif. Waan xiqqaa irratti sin eegan waan guddaa irratti si eegu malee. Kana innaa yaadattu xiqqoo ishii sigitiin tirsa malee. Abbiirraa waa hedduu barattan jeetiin abdadhaa sagantaan keenya ammallee itti fufa. Kudhaama irratti hirmaattee jirtaa? Diraamaa televezyiiniidha. Barreessaa Warquu Gaaddisaa. Warquu Gaaddisaan gaara birraa hammataa godhuu fi diraamaa nuti lakkoofnee hin finne daayireekti gochuudhaan barreessuudhaan waa hedduu gumaachee dhangaan yoo maqaan dhangaa jiru irra haasa'amu maqaan isaallee yeroo hunda waliin ka'uudha qaba jeetiin amana rabbi rahmataa godhuu fi kudhaama san keessa gaa abbeen kaaraakterii kam turte? Kaaraakterii miskiina tokko turte. Intala jalaa badaa. Intalli sunillee intala artisti Dhaabaa Garbaabaati. Amma Taklaayimaanuu kanatti hojjechaa turre achi addabaabaayii sanarratti hin joorti. Hin barbaaddi. Achii gaaf tokko takka utaaltee dhuftee na qabde. Anaa nyaatu giiftii koo akkanatti hin booyini. Siif argamti. Rabbiin sii barbaada jette. Isuma dhugaa seete. Imimmaan koo laaltee naan boo'u intalli koona jalaa baddee naan barbaadu agartanii maaloo naan jedhu. Isuma dhugaa boosse. Innaa diraamaan sun baay'ee nama rara. Isin gaafa dhangaa sanillee hedduu diraamaa hedduu waliin hojjetamee hanga tokko mee waa'ee amala isaa meerraa na haasa'e. Warquu Gaaddisaa jechuun abbaa keenya nuuf ijoollee dhangaatiif. Maaliif yeroo sana hunduu godina adda addaarraa dhufe. Godina adda addaarraa bakka tokko kan dhufe hin jiru. Achitti garuu wal arganee wal sassaabamnee akka obboleessaa akka obboleettiitti kan wajjin jiraannu akka maatii tokko. Innis nu faana ta'ee gaafa harkaa dhabne innis nu affeeree laaqana innis waan nuu bitee buna nutti bitee gaaf tokko inuma darba. Jabaadha yaa hojjen hamilee keessan jajjabeessa hamileen kutatinaa nuun jedha. Abbaa keenya ture. Innii fi Saamu'eel Dhaabaa abbaa keenya ture. Rabbi galannaa ga'uuti isatu asiin nu ga'e hamilee isaaniitu asiin nu ga'e jajjabina isaaniitu asiin nu ga'e garuu
bara kana arganii yeroo kana isaanis utuu arganii jiraatanii baay'ee itti gammannaayyuu Waaqayyoon jennee kan akka Admaasuu Biraanuu fa'aa kan akka Taaddasaa Cuqqee fa'aa maal gochuu dandeenya ree? Kanaafuu haa ta'u Rabbi galannaa ga'u isaan asiin nu ga'aniiru. Nuti obsa isaanii qabannee asiin geenyerraa dhaloonni ammaa immoo kanumarraa ka'ee cimee itti fufee aadaa fi seenaa isaa bareeda kana nurraa immoo fuudhee galmaan ga'uu qaba. Rabbi rahmataa godhuu fi warra gumaacha olaanaa nuuf godhee asiin nu gahanii warra lubbuun hin jirre daandii gaa kan Rabbiin jeen oolamtu kan Rabbi irraa morkuus hin jiru. Rabbi rahmataa godhuu fi jennaan. Abbeen leenjii taatummaa aadaa fi turizimiin qopheessee leenjiteerraan kan hafe leenjii biraa fudhattee barumsa isaati. Dippiloomaas fudhadheera. Dippiloomaadhaanis tiyaatira baradheera. Leenjii adda addaas bakka adda addaatti waa'ee tiyaatiraa, waa'ee fiilmii fudhadheera. Rabbi galannaa ga'u waa'ee beekamtii adda addaa. Badhaasallee badhaafamtee jirtaami? Waa'ee hedduu bakka hedduurraa mirgaa dubartootaa fi daa'immanirraayis badhaafameerra, OBN irraayis akkasii, faanaarraa akkasii hedduudha dhuunfaadhaanis. Muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed irraayis waa'ee tiyaatira gahee tiyaatira qabaniin kabajan malaa fi kan jedhu meedaaliyaa fudhadheera. Hedduudha kana hin yaadatinis hedduu jira. Diraamaawwan lakkoofsaan ni beekta diraamaa Dileeti? Hin beeku baay'ee hedduudha. Kan yaadannoo addaa irraa qabdu jira diraamaa raadiyoo ta'e? Diraamaa raadiyoo ta'e Abbaa Jaamboo waggaa 18 ol hojjannee isaanis badhaafamne. Dur wanni tureeyyuu Population Media wajjin Abdurnaasir Hajiyaa Sanfaa kan barreessan Imbiibbaa. Inni sa'aatii sana taanaan sa'aatii isaa sun eegnaan eessattuu baadiyyaa keessa yoo deeman horii qeetti galchanii sassaabamanii reediyoo gurrarraan dhabdu. Isa dhaggeeffatu ture. Achii inni dhaabannaan immoo Abbaa Jaamboo jennaan eessattuu kan Abbaa Jaamboo diraamaa Abbaa Jaamboo hin beekne hin jiru. Baadiyyaa kamiyyuu dhaqe kan hin beekne hin jiru. Isa keessatti seenaa qaba. Guddoo badhaaneen ture. Guddoo badhaanee jechuun birrii ishii kan baankiin galchine sassattuudha. Namaafis baaxii manaa keessa dhoksiti. Okkotee keessa faa keessee hantuunni jalaa nyaata. Diimaa dayyoo jalaa hata. Garuu guddoo badhaanee qofa otoo hin ta'in achirratti baqsaas turte. Daa'ima xinnoo taate sagaleedhaan. Lamaa sadiin achirratti hojjechaa ture. Maaliif achumaan dhufnaa achumaan isas hojjanneetoo deemna. Baqsaa jechuun an odeessituu miti jetti. Waan ayyiyyaa ishii gootu in himti. Waan Abbaan Jaamboo godhu in himti. Afaan ittiin qabattu. Garuu ani odeessituu miti. Ani ayyiyyaa kiyya. Ati Abbaa Jaamboo innaa inni deemu abbiyyaan kiyya innaa Ameerikaa deemu ati gaasha boolashii fiddee maaliif malqaa malqitaaf? Anaafish malqaa naan malqitu taanaan immoo ani odeessituu miti galuu nan hima abbiyyaan kiyya innaa ofummoo jetti. Odeessituu badii waa tokko jalan ba'u. Ajaa'iba bar. Taatummaadhaan gaa diraamaa jeetiin jira, tiyaatiris haa ta'u, beeksisoota garaagaraa hedduudha handaleede. Waa barreessuu irratti akkami? Barreessita? Waa barreessuu irra yeroo dhangaa sana xiqqoo numan barreessaa. Barreessuu turte? Aadaa fi ispoortii jedhama innaa sana aadaa fi turizimiidha. Achirrattis waa barreessedha waa'ee kittaannaa, waa'ee mirga dubartootaa, tiyaatira gaggabaabduu ishiifaa barreessaan ture gisee yeroo sanis. Amma garuu baay'ee miti dulluma dhufe fakkaata. Lakkii ganaadha. Karaakteriin yookaan fakkaattiin si qoree yaadatta? Deemsa ganna 30 ol kana keessatti akkamittiin tana dadhabeefaa isiin tun naan dhufne hajatteefaa yoo jiraate. Maashiituun dadhabne garuu gaaf tokko
tuma dhangaa bara dhangaa sana hojjennu kashlabbee takkashiin kaaraaktarii kashlabbee qumxaa keewwattee ala bultuu wayiiti inni irratti rufa bulu. Amma achirratti sigaaraa aarsiti tan booxuutti. Achumaan dandeessaa kana nan danda'an jedhee. Achi otuma waltajjii irratti hojjechaa jirru jaaladhu kaanisa. Otuma hojjechaa jirru kanarra harkisaan jira. Otuman harkisaa jiru funyaanin na dhufee na ukaamsee waltajjii irratti na gaggabse. Na gaggabse bakka. Tambichi akka as keessaa na waraane waan ta'e godhee akkaataan harkisuutu. Achiin duraan shaakalle. An akka malee na harkisee ta'ee shaakala. Duraan shaakala baduun kana fida laalkinu. Kana fida. Duraan shaakaluun qabaayu. Waan inni jaalanneefu na arsine garuu hojjechuun qaba waanan jedheef kaaraakteritti waanan jaaladheef otuman jedhuun asuma keessaa waan ta'e na godhe. Na goonan maalin jedhe. Natti baay'atee. Natti baay'atee kinoo funyaanin na ba'e. Kana xuuxuunis immoo somba ofii gubuudha. Maafan xuuxaa har'arraa kaasee xuuxu jedhee nan gate. Maaliif deebi'uun qaba kan jedhutti improvisationii dabarsee. Tasa uumteeti mimmiidhagsadhee uummataafis barumsa akka ta'u jalaa ba'e. Malee isa kan gaafas na godhe jira. Ajaa'iba! Hedduu takka galatoomii kan biraa akka irraa haasawtu kan hin fedhu hoggaan fi deemtanii gaafa dhangaasaa ta'uu ammas achiin asittis haa ta'uu iddoowwan garaagaraa deemtanii daawwachiiftan. Diraamaa raadiyoon jira, kan tiiviin jira, tiyaatiriin kunis jira. Mudannoo inni irraanfatamne hin jiru laata kana waggaa danaa kana keessatti hin ji'a. Yeroo tokko maraatu ta'een hojjedha. Maraatu ta'ee otoon hojjedhu waltajjii irratti wal lolu. Isaayyaas Ahmad fa'aa, Saamraayit Itta'aa, Lubbushee Amaaruutii amma hin jirtu onniidhaani. Amma isaan achirratti warreebaa jiru. Ani garuu keessa galtee niitiin isuma wal lolanuu deemtee kan addaan qabdudha. Tun immoo eessaan as baate baay'ee hoo jedhu tokkichuma poolisiin asirra hoona dha'u na gaggabse. Maaloo diraamaan hojjechaa jiran na dabarsin jedheen. Maraatuuf fakkaadha kana waan ta'e dhoqqee diddibadheera. Akkamitti na haa beeku. Achi tokko sagaleedhaan na beeke. Sagaleedhaan na beeke. Isaanii diraamaadhaaf achi galuufi jedheen. Yoo akkana na laalu mana baruu hin dandeenye maaloo gooftaa koo. Yoo soba ta'e achirra ga'ee achitti na dhaani. Waltajjii irraa ga'uuti na dhaaniin jedheen. Natti dabaluuf jedhe. Akka feete na caccabsi garuu waltajjii bira ga'een deebi'aa sana booda na jeesin jedheen. Achumaan na dabarsi naadhaan kun kanas hin irraanfadhu. Gaaf tokko immoo Harar deemnee kuduraa fi muduraa mataatti baadheera. Akkuma isaanii uffannaa isaanii sana uffadheera. Galuufin jedha karaarraa gabaadhaa garasitti gorti. Galtu babbada siinaan jedhe. Maaloo gooftaa koo diraamaa hojjechuuf. Diraamaa hojjechuudhaaf. Kana baattee tiiree kuduraa fuduraa gabaadhaa galtaa maal gochuu achirra baate? Lakkii anumaani diraamaadhaaf malee bar gabaadhaan dhufne maaloo gooftaa koo yeroon darbee achirratti na eegaa jiru. Achumatti na dabarsin jedheen. Achi inni tokko achiin kan numa wajjiniin deeme na arge. Maaloo gallakkisiin jalaa turaniiti bara jarra achirratti ni jedhan. Achis gaafasis otoon hin dhaanamin namichi sun naqaashii naaf ta'ee na beekee nan gale. Amma otoo ta'e garuu isaanuu hin beeku. Aadde Galaanee jedhu mana hojjechuudhaaf irree dhaabadhee iyyaamu isaanuu mudii keessa si baasu. Aadde Galaanee jechuun BCD olii naggaafaa abbaa lataafaa wajjin hojjenne. Innaa durbummaa koo durii ishii jettu sana Aadde Galaanee. Amma har'aatti namni Aadde Galaanee wallaalee hin jiru. Durbummaa koo durii naan jedhamu harree karaa. Maqaan koo inni lammaffaa Aadde Galaaneedha. Amma abbeen eessa jirti? Eessa dalaguu jirti mee? Amma abbeen egaa tiyaatira 8 kanaani galleerraa hojjanneerraa qacaramneerrasi rabbi galannaa ga'u. Dhumti keenyas kana ta'eera. Aartiin abbaa dhabdee nafnee abbaa argachuutti jirti. Kinoo kara tiyaatiraatiin calqabeera. Manneen tiyaatira Finfinnee keessaa mana tiyaatira 4 irraayyuu afaan Oromootiin qacarameera.
Kanaafuu ani amma ramaddiin koo raas tiyaatir keessatti qacarrii. Raas tiyaatiruma gaafa kaan tiyaatirii agarsiistan isiniin jaan keessa deebitee mindeeffamtee jechuudha. Eeyyee. Ajaa'iba seenaa Kanaafuu ajaa'iba. rabbi galannaa gaa kana arguu waan Atuu nama guddaa seenaa miti. qabu tokko bara. Umrii na dheeresse kana olis nan arga. Yaa ni agarta. Nan arga. Rabbiin umrii siyaa dheeressu ammallee. Nan arga. Abbii koo namoota Galata waliin daleedi keessa namni amala addaa qaba jettee nu yaadachiiftu jira laata. Warra lubbuudhaan hin jirre keessa. Nama amala addaa qabu namoonni wajjin dalage keessa ka jettu. Adumaasudha. Abbaa lataa. Abbaa lataa. Ishee. Maaliif abbaa lataa jechuun asumatti uumee hojii tokko. Asumatti uumee si gammachiisee siinis taphachiisee uummata isaas akka malee kofalchiisee raasee nama deemudha. Garuu asitti waa tokko isaan wallolti taanaan waa tokko jalaa dogoggorti taanaan waltajjii irratti eegin. Kanaan dura maal godhe ishii raggaasaa wajji shaakalan akka weelluu wayiiti wajji shaakalan. Dhumarratti gaafa hojjetan jalaa dogoggorte. Tiksee jedhama bakkisaa bakki diraamaan isaan hojjetan na yaadadha sulultatti in dogoggorte. Weelluu sana jalaa dogoggorte. Qabee haadha ishee harkaa uleedhaan caccabsee bakka ciistetti gallakkise. Uummataa fi Diraamaa fakkeessee jechuudha. Gubate garaan sa'aari haaloo si ba'ata. Admaasuu jechuun amala addaa kan qabu. Caccabsee lafa kaa'e. Kanarra buutee achirraa bu'aa uummanni marataa hin gammadaa hin foorica. Ishiin hin boosii dhugaa waan hin jirre ishii quunname. Manas galtee innaa sana kara qabbannaa kana wajjin jiraanna kara keenya embaasii kana safara tokko jiraannaayyuu achii galtee abbaan manaa ishii yoo ishee argu kun dhiitee akka malee jira. Dargaggeessa si dhaane eenyu wajjiniin deemteeti hojii miti kan deemte dubbadhu jedheen ana yaammatte. Maaloo hojii irratti barii. Hojii irratti innaa dhaanaan tasa dha'ee malee eenyu waliinuu deemtee miti jedheen jaarsummaa deemee araarsee maal jedhee jara walitti deebise. Ajaa'iba! Rabbi rahmata haa godhuu fi abbaan lataa artistii ajaa'iba dhugaa rabbi. Yoo dogoggorterree achumarratti inni diraamaa godhee uummata isaa gammachiisee bu'a. Haaloo sirraa qaba taanaan hin gubde taanaan si eeggata waltajjiirra. Haa ta'u kaabbee koo osoo yerootu nama daangeessaa gaam miidiyaa irrattidha. Kana caalaa haasoo muuxannoo beekumsa keetirraa kana caalaa haasoo irraa barachuu akka dandeenyu abdii guddoodhaan qaba. Maayyii irratti bakka naan hanqisee immoo asitti guutime. Waajiin waan dhaammattu keessattuu labata ammaatiif dhaloota amma jiru kanaaf waanuma takka dhaamifne. Amma dhaloota ammaa kanaaf yeroo hunda maal nuun jedhu. Isin maalirraa argattanii? Nuti maaliif kanaan dhamaanaa? Han jedhan tokko jira. Ani akkasin jedhinaa han jedhaan. Maaliif isaan waan nurraa eegan waan guddaa waan adda addaa waan biliclicii kana. Nuti garuu uummata keenyaaf bu'aa guddaa buusneerra jedhee tana yaada. Maaliif jijjiirama hedduutu aartiidhaan dhufe. Kanaafuu yeroo hundumaa tiiktookitti himatti jettanii horfitan sanarratti yeroo gubuu qofa otoo hin taane ishiinis waan gaarii kan hojjeteef inuma hojjeta tiiktookichi. Yeroo baay'ee irra caalamoo waan hin taane hin baay'isinaa. Waan gaariidhaan hojjedhaa ishoo jabaadhaa. Garuu aartii keessanis tiyaatira keessanis hin dagatinaa. Yeroo baay'ee tiyaatira hojjechuudhaaf baay'ee of hin kennu dhaloonni ammaa. Maaliif dhamaatii qaba waan ta'eef. Kanaafuu jabaadhaa. Isinis nu duukaa ta'aatii koottaa hojjedhaa nu gargaaraa. Haamilee isinii kenninaa haamilee nuu kennaa. Isin immoo nu caala cimaa jabaadhaati aadaaf seenaa Oromoo ol baasaa bareechaa. Teeknooloojiidhaan ol kaasaa han jedhaan. Hedduu takka galatoomii ulfaadhoo atilleen umrii dheertuu fayyaa guutuu siyaa kannoon siin ja'a. Kan kana caalutti immoo hojjannee akka wal agarru abdii guddaadhaan qaba. Atilleen taatummaa qofaan osoo hin taane rabbiin amma kan bal'oo kana caalutti hoggaan ofi baase ofii hankee waa midhaagsitee waa hojjattee wal agarraa abdii jahuudhaan qaba. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show keessummaa kiyyaarraa
Artistii gameettii fi buleeyyii Abbabachaa Jamaarraa waa hedduu akka baratan abdii guddoodhaan qaba. An qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarraafaajiitiin ture. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqeedhaa fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Isinis nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galata guddaadha qabdanii allama gantaan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torban gaariin isiniin ja'a.